kophaa isaa jiraata ture. Damboobaan hinnaasan hin fuune kolleejjii barsiisota Adaamaatii eebbifamee mana barnootaa baadiyyaa tokkotti kutaa 7 fi 8 afaan Oromoo barsiisa ture. Gaaf tokko subii balbalti mana isaa qoqqoame. Lafti waan bari'aartuuf balbala bane. Gabba'uu fi namoonni meeshaa itti qiyyaafatan balbala bitaa mirga irraa afaan Amaaraatiin harka kee ol qabi jechuun takka pijaamaa fi gaabiin ture. Waan beekuu baatullee harka akka jedhaniin godhee yoo mil'atu namoota meeshaa itti qaban duuballee namoota biraattu jira. Maal nagaa jedhe afaanuma jarri sun dubbateen bitaa mirga mil'ataa akkuma harka ol qabetti. Jarri sun isa sodaachisuu malee jalaa hin dubbanne. Gara raasaa yoo achi mil'atu ammoo konkolaataa wayittuu dhaabbataa qajeele jedhee ufafoo darbe tokko afaanuma itti dubbatan saniin ufafoo gatantaree dhaabbatee amma bitaa mirga qabanii harkisaa lixaniin yoona dubartiin ollaa obboroon manaa baate wayii namni daddarban isa ta'uu hubattee iyyitee naannoon mandara walitti tuuchatu wayii ture. Namni iyya obborootiin gadhoo'ee konkolaataa namoonni uffata loltuutiin jiran 5 fi damboobaan bira jiran marsuu qofaa miti. Barsiisaa jaalatamaa san akka bineensi sun hin lil'een karaa konkolaataan sun deemu dura goree marsee ijaajjee. Naannoon kama inni itti dhalatee guddate ummata yaa'ee keessaa jaarsonni biyyaa jara sanitti yoo hiiqan namni afaan Oromoo dubbatu tokkollee isaan keessa hin jiru. Nama afaan jarri sun dubbatu hiikuufuma keessaa filatanii jara sanitti hiiqanii rakkina gaafatan. Jarri afaan Amaaraa dubbatan sun damboobaa akka barbaadan jaarsotatti himan. Barsiisaan sun nama ummanni jaalatuu fi barsiisota manni barnootaa sun qabu keessaa ijoo ta'uu akkasumas eega barsiisaan sun mana barumsaa san dhufee ijoolleen isaanii ija banachuuf malee rakkina wayitu akka hin qabne itti himnaan kun mala abaa'oon namoota mimmishaa fakkeessee ummatatiin bobbaasu. Kun tooftaa abaa'ooti isin beektan jedhan jarri sun jaarsotaan. Ilmi kun keenna badoomaa fi mishooma isaallee hin beenna. Nama waan ummataaf hin taane hojjetuu miti. Qammaa dhiisii ka duriituu hin beenna. Mucaa duubbee badaa qabuu miti. Nutu guddise ilma biyyaa fi yaadu yoo ammoo rakkinallee qabaatee hin gorsinaa nutti kennaa jedhan jaarsonni. Maa irratti ummata iyya sodaatanii jaarsota san maraa maqaa qabatanii naannoo kanatti rakkinni tokko uumamnaan ka itti gaafatamu isin jedhanii sodaachisaa deemee masii arganna jedhanii itti dhaadatanii fixan. Eegasii waggaan 7 kana ammoo hin dagatu. Bara san irraa alaa manatti dheessan mana ammoo garam dheessan jedhee utuma yaaduu fi yaadda'u har'a gahee. Egaa har'i bara san hin taane har'a akka barasii ummanni konkolaataa isa itti darban marsee hin jiru. Jaarsonni barasiillee bira hin jiran. Namoonni konkolaataa Land Cruiser inni qabamee itti darbame keessa jiran 4. 2 afoota taa'an 2 ammoo barcuma duubaa irra damboobaa bitaa mirga jiran. Haga qabamee konkolaataa san seensisan guddaa hin deemne magaaluma Adaamaa keessa jiran. Tilmaamaan daqiiqaa haga 10 eega deemaniin booda moonaa wayii seensisanii dhadhaabbatan. Bakki sun eessa akka ta'e hin beeku. Waajjira poolisaa ta'uu isaallee mallattoon himu hin jiru. Mana hidhaallee hin fakkaatu. Kotteen namaallee ittiin baay'atu. Akkuma bakka amma jiran gahaniin shofeertichi ka isa dalga jiru waliin konkolaataa keessaa bu'ee xiqqoo turanii namoota 2 waliin afaan Tigree qaaqaa dacha'an. Haga dacha'anillee hin teenne konkolaataa seenaa bahan. Bahaa seenan jarri hinnaa isa qaban afaan Oromoo itti dubbataa turan amma waliin yookiin jara kaan waliin afaan Tigree hin dhageenye qaaqan. Inni yeroo muraasa dura waan ruufoo ittiin yaadaa ture amma waan biraa keessa jira. Haga konkolaataa amma keessa jiru seensifame silkii mobaayila malee homaa irraa hin fuudhamne. Shaanxaa xiqqoo ganama fannifatee baheen sarbaa irra kaayatee taa'ee yaada. Baroota dura si arganna ka jedhaniin ka yaadate kuma qabanii konkolaataa sanitti darbaniin yaadaan bakka hedduu ga'e. Kaaga mucaa isaa yaadaan isa dhukkubse ammoo hin jiru. Abbaan isaa mana 2 qaban ture. Inni mana hangafaatii hennaa dargaggeessa ture tokko obboleessa isaa ka mana kaanii ka waggaa 7 jiru tokko tumnaan haati mucaa damboobaa waan biraa seeniin jedhu argadhu jedhaniin. Baras jechi sun homaa ittiin fakkaanne yeroo daa'ima hin argatin dura hiikkaan jaalala finnaa isaa hin galu ture. Haga argate ammoo haga maatiin finna waliin ta'u caalaa akka ta'uuf argee dhukkubbii haadha abbaa finnaa hubatee argadhu jechuun abaarsa caale jechuu jalqabee. Akka qabameen qalbiin isaa waan biraa mara dura mucaa isaa bira dhaqxee konkolaataan sun isaa fi namoota san qabattee gara deemuu barbaaddu kakaate eega lafti jim jettee utuu magaalaa keessaa hin bahin bakka hedduutti waan caafatteef kallattii isiin itti deemtu beekuu hin dandeenye. Yoo beekillee wanni godhu waan hin jirreef tiyyaanne. Namoonni isa dalga jiran lamaan afaan Tigreetiin qaaqaa afaanii qaban. Ka shofeerticha dalga taa'u ammoo silkii akkuma qabaniin irraa fuudhan sorfa. Lakkoofsa bilbilaa silkii san irra maqaa namootaa waliin jiru lakkoofsota san dura harkaa qabuun wal biratti ilaalaa ture. Haga ammaa maandhee abaa'oo hagam ijaartee horii hagam walitti qabde jedhe ofirra garagalee Amaariffii qaaqu gara afaan Tigree jalaa mucucaataa. Damboobaan hin dubbanne
ima deeman silkiin dambooba'aa ta harka namtichaa jirtu ka iyyite xiqqoo jetteeti lakkoofsa malee maqaan nama bilbilee hin mul'atu. Amma qoonqa telefoonaa ol banee ofirra garagalee isa jala qabee namni afaan Oromoo beeku hin jiru jetteen gowwoomin. Waan namni sun siin haasa'e qajeelchi waliin dubbadhu. Nuti waan namni sun jedhus dhagayuu namoota danda'u jedheen. Yoona ka mirga dambooba'aa taa'eeru jalaa fuudhee afaan Oromoo ni dhageenya. Afaan hin beekan jedhu waan biraa hin haasayin. Waan siin jedhan qajeelchi dubbadhu. Utuma jedhaaru silkeen cittee. Damboobaan akkuma nama kamiituu hawwii siyaasaa ka mataa isaa qabaatus hariiroo nama siyaasaa hin qabu. Bara tana dura qabamee gadhiifamillee siyaasa biraa hojjetee otoo hin taane afaanuma Oromoo barsiisuu isaatiin ture. Egaa ka amma jedhaniin waan jedhee deebisuu hin beenne maal godhuu qaba? Wantoota akka dhufaatii isaaniitiin keessummeessuu malee homaa ittiin mul'anne. Bilbila dubbis jedhaaraniin ammoo abbaa bilbilee hin beenne. Ammoo abbaa fedheeyyuu ta'u eessa jira jedhee itti hima. Waan deebisuu hin beenne bilbilli sun ammoo diqqoo jedhee deebi'ee bilbilame. Ammallee qoonqi silkii ol kaafamee of eeggannoo waliin itti kenname ni caqasan. Hello jedhe sagaleen nama dhiiraa wayii nama san yoosuu beekee. Amma waan gootu obboleessa kiyya amma bakka wayii jira waan ati itti himte natti himaniiran. Amma mee gabaabsii waan kaleessa wal ga'ee irratti jedhame natti himi jedhe. Eessa jirta jedhe namni sun deebisee. Bakka jiru maal gootaa mitii kasiin jedhu natti himi jedheen. Tole kanumaaf si barbaada har'a obboroo mana dhufe jedhe namni sun ammallee. Naaf galee irra hin deebi'in himee waan wal ga'ii irratti ta'e natti himi jedheen. Beektaa kaleessa lammaan jecha daaddaa guddaa faxxaan lotorii jedhu fudhatee arrabaan surreen irraa hiikaa oole. Garaan keessan abaa'oodha arrabni keessan oppiidiyoodha jedhee nutti sirbaa oole jedhee itti fufe. Shofeerticha bireekatti ejjate malee kuuwwan hin shokossuu martuu gurra qeenseeraa. Na dhaga'aattaa jedhee namni sun jiddumaan akka isa dhageeffataaru itti himnaan. Obboleesso himanurra kaayate daaddaan guddaan jedhee ka'ee ammallee jiddumaan daaddaa guddaa beektaa jedhee akka waan kolfuu ta'e baltuullee barbaada. Hin beeku jedheen damboobaan. Oppiidiyoo malasiin hin jaalanne eenyu jettiin seeta. Daaddaa guddaa guddinni isaa haa badu. Inni jennaan jara damboobaa bitaa mirga jiran keessaa tokko qaqqabatee kolfee. Tokko ammoo seeqateetuma callisee. Jarri lamaan afoo jiran immoo kolfa waanii wallaalanii ofirra mimil'ataniituma callisan. Abbaa duulaatiin ammoo barattoonni ta'e waan jedhanii waaman beektaa jedhee ammallee namni sun damboobaan jalaa qabee gootaraa mootummaa. Inni jennaan ka isa bira taa'u ka dura kolfeetuma callisellee kolfee. Abboo hin baltini gara mataa dubbii koottu jedhee amma damboobaan. Obboleesso namoota shakkan mara hin hambifne ka maqaa tarreessu lammaa ka irratti wal qorqunuun. Eega akkasitti ollee maayii irra sillee dabalata namoonni haga ta'anii dhihaatanii akka qorataman jedhamee murtiin dabre jedhee utuu inni ammallee itti fufaaru waan gootu jedheen. An amma bakka odeeffannoo keetitti fayyadamu hin jiru. Harka jaraa jira. Wanni sitti dhaama yoo jiraadhe yookaan daa'ima kiyya naa guddis jedhiiruu fotti naa himi. Dhaga'attaami. Hello jedhee. Silkiin akkuma inni qabamuu isaa dubbateen cufamtee. Yoona warra isa bitaa mirga jiran keessaa tokko ijatti babaasaa silkii harkaa butee deebisee bilbilee ho'uu dubbis jedheen. Qoonqi silkii ammallee akka martuu dhagayutti ol banameera irraa fuudhee. Hello jedhe damboobaan silkiin itti kenname jalaa kaanaan. Hello maal libal jedhe qoonqi dubartii wayii. Hello ana damboobaadha jedhe. Maan jedhe qoonqi sun ammallee. Hello ana damboobaadha akkam jedhe ammallee. Hello geetaayee tasaastawal yee suuq ነው jedhe qoonqi sun ammallee. Silkiin citte. Jarri lamaan afoota ta'an kanneen afaan Oromoo hin beekne sun waan dubartiin silkii keessaan as dubbatte malee waan biraan dhageenye. Wanni damboobaan dubbate jara isa dalga jiraniin timamee shufeertichi waan itti himame dhagayeetuma callisee. Kun ammoo aaree koqee dhabanaasuudhaaf ofirra garagalee bakki taa'e garuu hin tolleef siyaasa hojjetaarta jechuudha. Harree jechuudhaan dhabanaasaa toluu fi dhabde arrabatti jijjiiratee kaafee bakka deemuuf kaayatee lafti dukkana. Laandi kruuzarri sun ammoo damboobaa callisee taa'uu fi jara arfan waliin qaaqu qabattee goodda kaan buutee kaan baatee karaa dheeraa san hammaartee liqimsaa haga jirtuun gara barsiisichi sun hin beenne arreeddee.